me maaltu fakkaatanii fati jaalala kan seenee yooni mokorree laalla. Yoo jechuun qormaata tokko qormaatamee kufee hanqanii san sibiraa galaa jechuudha. Dhaggeeffadhu qormaatuma wal qormaanneetu maayyuu yoo dhumne jaalala keenyatti fuunaa jechuudha. Maal qormaata? Jaalala keessa seennee wal qormaannee yoo laallee hoosiin jedha amma maakiin jenna ababaa lama darbaa gaa'es. Maal jettee? 1 + 1 - 2 times 4 meeqa dhufa? Akkamitti akka na gaafadhu kaa Ingiliffaan na gaafatanii sirreessi na gaafadhu. Tokko iddoo tokko baay'isuu 2 dhufu 3 meeqa dhufa? Tokko baay'isuu tokko. Hir'isuu 2. Takka waan jettu sadii jetti. No kanaa miti. Ani badi keessaan ilaati keessaa wal qormaannee qormaata sayyoo dhufee yookiin immoo yoo kufe. No, an keessaan asoo baay'inatti hin tolu. Obboleessa maa akkuma timaakii irraa qabamte sanaan illee yookiin sirraa qabamutu mala akkam gurguddaa. Ani barama deebii ishee deebisee gurguddaa miti deebii kiyyaa ishee galee mi obboleetti ta'e yaa ilmi Oromoo ilma jaalatamaa intalli Oromoo illee ilma jaalatamti. Yaa kanaafuu jechuudha akkuma ati maakii irraa qabamte ila fakkeenya tokko si hima akkuma ati maakii irraa qabamte ani maakii malee jiraachuu hin danda'u yoo jedhe illee tuwaanii qabeessa malee jiraachuu hin danda'u jedhe maftee bakka jaalalli saree irraa yoo nama qaba sii galee saree marraa yoo nama qaba jaalalli kanaafuu anas sirraa na qabe bakka. Exactly. Yoo jetteef maftii qabda garuu hin jennee meeree fakkeessaa jirtu maleeti. No fakkeessaa miti fakkeessaa sun taanetti amma yoo telefoona biraa harkaa qabatte xayyibaa barreessuu adii baasee dhaqiitan sii barreessee jira. Yalla baasee amma. Silkii biraa yoo harkaa qabatte tekstee sii godhesanii argitaa dhaqii ilaali. Akkam si godhaa siin ja'a. Bakka ani yeroo hundaa ugastii keen argadhaan hangalchituu beettee bakka ani. Maali degara haga amma malee de yoom na agartee jeete. Ani kaatan si beeka ani fooloo iyyuu natu si godhee lachiinuu si godheen jira garuu naan deebisnee kaatan si beeka ani. Siifi hiriyoota kan keessa illee fooloo godhee jira naan deebisan garuu. Guys, tap godhame guys. Guys, tap godhame please. Akkana? Yes. Rabbiin biraa jiraatu haa bar. Sima wajjini ka? No, I'm not ready. Sorry. Abla Karim. Kana moositti muun normaala si galemi namni nama jaalatu tokko yaa hin jaalatu. No jechuun dhaggeeffadhu amma dhugaa.